Hordoftoota Zara Entertainment YouTube nageenyi keenya badhaadha jirtu waan nagaa kofti galata rabbi arranta na qophii addaa qopheessee qabadhe isin dhiyaatee jira qophii addaa kana qopheessee qabatee kan isin dhiyaate aan hawwisanii Jawaar Mohammad kaagatu kana qophii gooti na faalataan afeerraa kooti akkasumas immoo adabsiitti mee ture torban keessaa yeroo lama qophii addaa yookiin sagantaa garaagaraa qopheessee qabadhe isin fakkan dhiyaatee mee ture har'a yeroo sagantaa addaatti walitti deebinee jira sagantaa koo addaa yookiin qophii koo har'aa maali kan jedhuuf walduraa duubaan laalla osoo gara qophii har'aatti hin darbin garuu waa si dubachiisa innis maali kan jedhu ijoolleen Zara Entertainment YouTube dhaaf haarawaa taata warreen maatii isheen ta'a jechuudha. Seenaa, subscribe, like, share, comment gochuudhaan maatii keenya ta'an affeerraa keenya yeroo hundumaa kaffaltii hin qabu tola seentu jechuudha. Maatii keenya ta'an nuti immoo yeroo hundumaa waa isin bashannansiisu, waa sirra waa hubattan, waa sirra waa barattan jennee abdannu torban keessaa lama qabanne isin dhiyaanna jechuudha. Aan hawwisanii Jawaar Mohammad yeroo hundumaa wanta garaagaraa waa isin bashannansiisu, waa isin waa hubattan jedhee itti yaadu jechuudha. Isini qabadhee dhiyaadha isiniin bohaarsa jechuudha. Kanaaf isin immoo seenaatii subscribe like share comment gochuu hin dagatinaa yeroo hundumaa immoo ijoolleen Zara Entertainment YouTube jalatti argamtan wanta nuti irraa dubbannu yaada keessan commentii nuuf kaa'atii nu jajjabeessaan affeerraa keenyadha. Har'aan garuu qophii addaa yookiin sagantaa biraatii walitti deebinee jirra. Al darbii sagantaa qopheessee qabadhee isin dhiyaadhee ture. Sagantaan al darbii sun maali kan tureef immoo shamarran Oromoo jaalalaalchisee jiraaf shamarran Oromootiin wanta gorsa yookiin immoo wanta irraa waa baratan jedhee yaadu qabadhee dhiyaadhee fi ture har'a immoo kan ijoollee dhiiraa ta'a. Ijoollee dhiiraa. Okay, ijoollee dhiiraa laalchisee yaada yookiin jaala keessatti mudannoo jira yookiin wanta jarri shamarran godhanu shamarran wajjin maaliif wal lolu maaltu rakkoon jaraa maali kan jedhuu fi akka yaada kootiitti yookiin akka wallaalummaa kootiitti jechuun ani wallaaltuudha garuu akka wallaalummaa kootiitti immoo waan kana beeka waan jechuudha qabadhe isin dhiyaadhee jira na hordofaan nafaana ta'an affeerraa kootiidha. Ijoollee keenya yookiin ijoollee dhiiraa laalchisee jalqaba irratti waa dubbachuun barbaada. Innis maayini sabboonaan sabboontu fuchuu qabdi. Sabboonaan sabboontu fuchuu qaba. Sabboontuun sabboonatti heerumuu qabdi jechuudha. Maaliif kana jechuun Oromoo fi Oromoo wal fuudhuu qabu jechuudha. Nuti hin barbaannu zarii biraa makaa jechuun wanta garaagaraa hin barbaannu jechuudha. Isinii gala miti. Maaliif hin barbaachisu. Asitti waa'ee siyaasaa asitti kaasee dubbachuu yoo hin barbaannisi garuu waa'ee ijoollee Oromoo waa'ee jaalalaa laalchisee yeroo hundumaa kan isin daganne ijoolleen keenya ijoolleen dhiiraa ijoolleen keenya ijoolleen dubaraa biyya fedhe haa ta'u Oromoon kutaa 11 Oromoon tokko waan ta'eedhaa fi bakka fedhe jiraadhu bakka fedhes ta'ee sabboontuuf sabboonaa wal fuuchuu walitti heerumuu qabu jechuudha. Kana yeroo hundumaa hin dagatinaan aan hawwisanii Jawaar Mohammad isinitti himee jira jechuudha. Okay, har'aan tana gara ijoollee dhiiraatti adeemnu. Ijoollee dhiiraa maaliif yeroo hunda shamarran keenya jaala keessa galchanii yookiin maaliif adda ba'u laata? Maaliif wal lolu laata? Maaliif wal dhiisu laata? Kan jedhuuf gaaffii deebii kanaaf gaaffiin taa kan jedhu qabadhe isin dhiyaadhee jira nafaana ta'an hordofaan affeerraa kootiin aan hawwisanii Jawaar Mohammad yeroo hundumaa wanta garaagaraa waa isin bashannansiisu waa isin bohaarsu waa isinirraa waa barattan jedhee abdadhu jechuudha qabadhe isin dhiyaadha torban keessaa allama jechuudha. Zara Entertainment irraa hordofuu dandeessu Zara Entertainment YouTube jechuudha. Har'a gara ijoollee dhiiraa yookiin sagantaa koo har'aatti adeemu sagantaan koo har'aa maali kan jedhu ijoollee dhiiraa ilaalchisaa akkuma duraa seetti jiru jechuudha. Ijoollee dhiiraa. What? Okay. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee shamarran Oromoo yookiin jaalalli keessan jaalalli jechuun osoo hin fuudhin kan bakkee jirtu jechuudha. Kan bakkeetti waliin jirtan jechuudha. Isinii gala miti. Okay. Ijoolleen keenya yookiin immoo ijoolleen Oromoo dhiironni jechuudha. Shamarran Oromoo gaafa jaalattu siifin du'a siifin kaa'a siifin jiraadha jettee jaalatta. Osoo ati akkas jettuuni maaltu addaan si baasa laata? Sila jaalattee itti galtee jirta. Wanti garaagaraa uumamuun jira. Namni wal lolaa jiraata. Dhakaaf dhakaa walitti bu'a miti. Fakkeenyaaf gemmoo sadii yoo argitanii yeroo weerratti hojjettan jechuudha. Wal dhahaa jiraata miti. Arrabni filkaa wal ciinaa jiraata miti. So namni wal loluun jira. Namni immoo isin immoo ijoolleen dhiiraa al tokko shamarran wal lolaa isin waan ammaaraacii qabdaniif dargixanyaa aanechuu ofitti amanii waa sitti himu tokko sitti hima. Innis maayini ijoollee dhiiraa yeroo baay'ee bakkeerraa yoo waa abdattan isii duraan jaalattan sana garmalee miitu jechuudha. Kuni ta'uu hin qabu. Yoo isii kana jabeeffattee qabde isa bakkeetti illee dhufta jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha ijoolleen keenya yeroo hundumaa ijoolleen dhiiraa jechuudha. Isin warra bakkee sanarraa ilaaltu fakkeenya isin bakkeerra ilaaltanii ishee kanan jaadha jettu ishee sila wajjin turti sana
haqqii ishee cubbuun isa sin qabu fakkeenyaaf ishee irratti wanta garaagaraa hojjettee osoo wanta xiqqoo jettee ishee wajjin wallooltee ishee irraa adda ba'u moo jaalallee kee jechuudha. Ishee irraa adda ba'u moo ati kan biraa jaallattu moo ishee kana sirreeffattee wajjin haasofsii wayii akka yaaddatti. Fakkeenyaaf jaalalleen kee waasti balleessuu dandeessu garuu laayifii yeroo dheeraa wajjin qabdu fakkeenyaaf laayifii yeroo hedduu wajjin qabdu. Laayifii kee yeroo dheeraa kana isheen dagachuu hin dandeessu. Ati garuu yeroo kan biraa jaalachuudhaaf simmeetii keessa galtee jirtutti ni dagatta jechuudha. Isheen garuu dagachuu hin dandeessu laayifii sana. Fakkeenyaaf wanta garaagaraa wajjin dabarsuu dandeessu. Ati garuu guyyaa tokkotti waan kaa dagachuu dandeessa. Isheen garuu ati kan biraa jaalattu irra fakkeenyaaf ijoollee shamarran Oromoo ofirraa kaasee hin beeka jechuudha. Seenaa yookiin laayifii dabartee hin dagattu jechuudha. Sanuu osoo yeroo min duratti. So ati har'a kan biraa bakkeedha yookiin bareedduu ishee argattee ishee dhugaa jaalasii qabdu ishee dhiistee ishee har'a haalaan bareeddeesti mul'atte bakka irratti gaafa barbaaddu ati ishee kanatti dabaawaltee jirta. Ishee itti balleessitee jirta. Yoo bakka irratti kan biraa jaallattu isheen bultisiif hin taatu jechuudha. Maaliif haqqii isheen sun sirraa qabdi kaa. Isheen duraa kun waan haqqii sirraa qabduudhaaf isheen itti amma jatu jechuudha. Siif hin taatu bultii kee. Garuu osoo ati qulqulluu taatee ishee faana waan isheen wajjin wal loltu. Dubbiin namni kamiyyuu wal lola. Wal loleemmoo namni kamiyyuu ni araarama jechuudha. Sinii galee. So osoo wal loltanii yookaan osoo wal lolamee araaramuu wanta garaagaraa namoota gidduutti osoo wanti kun danda'amu maaliif jaalallee kee yookiin ishee duraan jaalatana dhiistee maaf kan biraa jaalatta? Maaliif jirta? Sila jaalatteetti galtee jirta. Sila hin jaalattee jirta. Jaalattee immoo maqaa ishee baasistee maqaa kee baasistee na fakkeenyaaf mucaan sun abaloo wajjin jirti inni kun abaloo wajjin jira jechuun waan hin oolleedha. Maqaan keetiif maqaan ishee erga nama hunda dhaga'ee booddee maaliif kan biraa deemtee jaalatta? Sitti balleessinaan gorsuu qabda. Gorsitii deeffachuu qabda. Si'a 3 si'a 4 si gaafata. Isheen illee osirraa waa hubatti. Ati yoo jirta ishee har'aa bira yoo dabarte si boris illee bulfachuu hin dandeessu. Garuu osoo ishee har'aa kana gorfattee sirreeffatte deeffachuu dandeessa jechuudha. Yeroo hundumaa haalli keessan ni ulfaata. Fakkeenyaaf ijoollee dhiiraa yeroo hundumaa shamarran bareedduu gaafa bakkeedhaa agartanu gaafa ishee duraa bira deemtu fuulli keetii jira. Maaliif simmeetiin kee yookiin yaadni kee ishee sana bira waan jiruuf jechuudha. Kun maaliif ta'a? Siluma gaafa jaallattu itti yaadi jaalladhu. Maaf akka jaallatte? Maaliif akka jaallatteef maaf akka jaallatte hubachuu qabda. Fakkeenyaaf namni jaalataan namni nama jaalataa wal jaallachuu osoo hin taane maaliif akka jaallattuufi maalirraa akka jaallattu hubachuu qabda jechuudha. Okay, namni wal jaalataaf jaallataa yoo taate wajjin jireenya kee yookaan bultii kee fageeffachuu hin dandeessu. Yoo fuutes wajjin jireenya gaarii jiraachuu hin dandeessu. Yoo jireenya bakkeeraa tees wajjin turuu hin dandeessu. Maaliif ofitti amanamummaa waan hin qabaanneedhaaf waan bakkeera fuulli iji kee deemuudhaaf. Fakkeenyaaf haati manaa kee yoo gorfatte yoo wanta ishee irraa hin barbaachifne yookaan yoo ishee wayyaa hin taane uffattee jiraatte yoo haalaan bareeddee hin mul'anne yoo haalli ishee sitti hin tolle osoo gorfattee kan kee bareechifachuu qabdu maaliif bakkeera deemta? Kan keetu wantitu akkuma haasaamu jabaa ofii abbaa jabeeffata jedhuumi. Okay, kana yeroo hin jedhu ijoolleen kee ijoolleen dhiiraa jechuudha baay'ee yeroo hundumaa ijoolleen dhiiraa shamarran keenya baay'ee jechuudha baay'ee itti qoosaa jirtu jechuudha. Shamarran Oromoo yeroo hundumaa miskiinaan irraa kaasee. So kana yeroo isiniin jedhu shamarran Oromoo akkuma Oromoon gara laafina qabu jechuudha. Shamarran keenya irree gara laaftuudha anarraa kaasee. Afaaniin dubbatti malee keessee umtuun jiru jechuudha shamarran keenya. Afaaniin ni dubbatti yookiin ni aarti. Garuu sa'aatii siin aartetti kan tasgabbeessuu qabu si ture. Maaliif ati beekaadha waan na taate? Maaliif dhiiraa fi dubarri garaagarummaa guddaa qabu. Saalaan osoo hin taane garaagarummaa qabu ijoolleen dhiiraa dubaraa jechuudha. Kana gaafan jedhu isin gara jedhee yaada. So ijoolleen dhiiraa jechuudha asirratti yeroo hundumaa shamarran yookiin immoo jaalallee keessan kan jaalattan jechuudha. Haala si yookiin sitti hin tolu ta'e gorsii deeffadhu. Situ gorsfachuu qaba. Fakkeenyaaf yoo tarrasii kana gorfattee deeffatte wajjin jiraachuudhaaf bultii gaarii wajjin irraa wal mucaa godhachuudhaaf wanta garaagaraati jechuudha si geessuu dandeessi. Garuu yoo ati ishee har'aa kana yookiin bal'aa seetiif yookiin haalli ishee waan sitti hin tolleef yoo bakkeera fiiddu wajjin laayifii dabarsitee waggaa tokko waggaa lama yookiin waan akkasii wajjin laayifii dabarsitee erga isheen siif jecha kuftee kaatee malkii ishee fakkeenyaaf yeroo hundumaa waa hubachuu qabu ijoolleen dhiiraa shamarran keenya osoo heerumin duratti jaala keetiif jecha malkii si dhabuu dandeessi. Maaliif waan si jaalattuudhaaf waan hedduu waan si dhabuu hin barbaanneef jechuudha. Osoo sitti heerumin illee shamarran keenya malkiin ishee jechuudha jijjiiramuu danda'a. Kana kan godhu eenyuudha si ijoollee dhiiraati. Garuu soo maaliif ree ijoolleen dhiiraa yeroo hundumaa waan tokko amala garaagaraa qabu. Innis maayini amalichi jechuudha. Shamarran yookiin nama sila jaallatte sana hiriyaa kote yookiin immoo jaaladhija kan jedhu sana osoo gorfachuu dandeessu, osoo deeffachuu dandeessu, osoo gaafa jalqaba jaallattu osoo ittiin galiin duratti
hubachuu qabda. Maaf akka jaalattee kaate immoo isiin kun immoo eenyu jettee jalqabuma irratti fakkeenyaaf osoo hin jaallatiin duratti maaliif akka jaallatti eenyuun akka jaallatti dursii beeki jaalattee garuu irraan deebiin jaalattee garuu hin dhiisin sila wajjin laayifii dabarsitee fakkeenyaaf yeroo baay'ee mudannoo garaagaraa qabaachuu dandeessu ijoolleen dhiiraa jechuudha. Haa ta'u malee garuu waan isin nama jechuudha nama wajjin laayifii dabarsitee yookiin nama wajjin laayifii dhiiraa goote yookiin nama wajjin seenaa qabdu yeroo haala hin taane yookiin haala garaagaraa irraa adda baatu jechuudha. Namatti hin tolu maaliif isheen sunillee isheen si jaallatullee seen bori jechuudha. Waa'ee kee barti jechuudha. Isin nama akkasii isin jettee stoffatti jechuudha. Nama akkasii ture anallee akkam gochuuf jesin jetti sii galee anallee akkam gochuuf jesin jetti. So kanaaf ijoolleen dhiiraa kee yeroo baay'ee ijoolleen keessaafuu sabboontoonni ijoolleen sabboonaan dhiiraa jechuudha. Yeroo hundumaa wanta garaagaraa wanta fokkootaa akkasii hojjetinaa ijoollee jaallattan irratti jechuudha. Haalaan amala keetiin seeraa itti siqi qabadhu isheellee of kaseessi qabattu gochuudhaaf jechuudha. Waan hundumaa irratti fakkeenyaaf wanta seerraa seessitti hin tolle gorsi deebisi haala manaa keeti maaliif haala manaa jechuun fakkeenyaaf haati manaa kee yookiin jaalalleen kee haadha abbaa ishee biratti yookiin fira ishee biratti wayyaa hin baafattu. Garuu si biratti wayyaa baafatti jechuudha sii galee. So kana jechuun jaala jechuudha waa biraa miti jaalala sii qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu ijoolleen dhiiraa yeroo baay'ee osoo ijoolleen gwaadanyaan kee yookiin jaalalleen kee osoo si jaallattu ati shirratti barbaadde dhiisuuf illee wanta garaagaraa gochuu dandeessa. Garuu maamiti yoo ishee dhiiste isheen carraa ishee hin dhabu jechuudha. Garuu siif gaarummaa hin qabu maaliif isheetti boru jaalattu sun immoo siif nama akkamii taati yoo ati isheerratti balleessite boru immoo isheen sitti balleessi jechuudha. Maaliif cubbuus qabuu danda'a. Cubbuu jechuun jirami wanta garaagaraa fakkeenyaaf wanta ati hojjette tokkos borsiin ba'uu jira jechuudha. Maaliif arra miskiin tokko jaalattee wajjin laayifii dabarsitee sinjaradha siifin kufaa siifin du'a jettee kaate gaafati kan biraa ishee dhiiste kan biraa jaallattu cubbuun si qaba jechuudha. Cubbuun si qabu kun immoo maani yoo jettee isheen ati bor jaallattu sun maal si gooti beektaa? Isheen immoo sitti taphatu miinaa sitti gooti. Fakkeenyaaf cubbuun si qabu jira nama si jaallattu yookiin jaalallee keessi jaallattu kan dhugaa jaalasiif qabdu waan ishee irratti taphatteef miinaa isheen sun immoo akkas gochuu jirti jechuudha. Ammachumatti waan gabaabaa sitti gabaabsi ammasi ijoolleen dhiiraa yeroo hundumaa jaalallee kee yookiin nama jaallattu yookiin warri fuutan haadha manaa keessan haalaan seeraan qabadha. Warri heerumte yookiin warri fuutee tokko carraan keessan fuuteellee hin baasinii nikaallee irraa hin hiikinii. Nikah jechuun kan warra musliimaati akka afaan yookiin immoo akka aadaa Oromootti yookiin immoo akka kiristaanaatti immoo qalabati jechuudha sinii galee. Kanaaf iyyuu irraalee hin hiikini maaliif rabbii waan sirraa hin jaallanneedhaaf wanta fokkasaa hin hojjetini yoo sirra waan badii yookiin wanta garaagaraa agartee gorsii deeffadhu maaliif har'a osoo hin taane ati yoo nama cimaa nama goobazii taate jechuudha yoo sirra kana gorfattee deeffatte bor wajjiniin bultii kee ijaarrachuu dandeessa ijoollee kee wajjin guddifachuu dandeessa garuu ati yoo nama jirjiraa haate yoo ati obsuu fi qabde yeroo hundumaa haadha manaa keetii yookiin gwaaddanyaa kee yookiin jaalallee kee jechuudha obsuu fi qabda haga tawassane aariin jira. Walloluun jira garuu obsuu fi qabda maaliif xiqqoo ishee irra waan ati xiqqoo ishee garaagarummaan jira dhiiraa dubartii gidduu jechuudha. Kanaaf iyyuu obsuutu jira jechuudha. Jaalalli immoo salphaa miti jaalalli jechuun kennaadha. Kennaa jechuun immoo waa rabbi nama kennu jechuudha. Jaalalli hin argamu jaalalli hin bitamu hin gurguramu jechuudha. Jaalalli kennaadha. Yoo birri biilii nama itti baastee iyyuu jaalala bituu hin dandeessu. Lagizeedhaaf fakkaachuu danda'a. Fakkeenyaaf har'a namaaf taamii wayii agartanii shamarras ta'e dhiiras ta'e jechuudha. Namaaf taamii wayii agartanii jaalachuu dandeessu. Birri Abtaamee jechuun birrii jechuudha. Birrii jechuun jaalachuu dandeessa. Garuu achiin fagaatu. Maaliif gaafa birriin sun dhume jaalallis maal ta'a duukaa dhuma jechuudha sinii galee. Kanaaf hin foggoromiirra shamarran keenyallee hin foggoromina dhiirri keenyallee hin soomina jechuudha sinii galee. Waluma gorsaa waliin jiraadha. Isheen shamarranillee abbaa manaa kee gorfadhu. Isheen inni dhiiraallee ishee jaalallee keetti gorfadhu jechuudha. Maaliif wanti hundi wajjin bareeda waan ta'eedhaaf. Yoo atara ishee kana bira dabartee deemtee isheen borii musii ta'uu isuu dandeessi jechuudha. Maaliif carraadha wanti hundiyyuu. Ati immoo yookiin jaalallee keerra waan jibbe tokko ifa godhittimi jechuudha. Bukkee bira deddeebi'inii jechuun bira deddeebitee fakkeessuuf hin deeminii dhugaa isaatti maaliif isin lammantu jira isin lammantu wal jaatee jira waan ta'eedhaaf kun shakkii sodaallee hin qabu jechuudha. Waan gabaabaa jechuudha yeroo hundumaa ijoolleen dhiiraa shamarran keessatti dabaa'in oolina isiniif bultiin boosuu danda'a jechuudha. Har'a qophiin keenya qabadhee fi kanuma jechuudha asirratti goola buuf jira sagantaa koo har'a.
sagantaa itti aanu immoo wanta garaagaraa qophii adda jechuudha amma mukaan isin bashanneessu qaba isin adda jechuudha nufaana taanu hordofaan immoo affeerraa keenya yeroo hundumaa Zara Entertainment YouTube irraan wanta garaagaraa qophii isinii sagantaa adda jechuudha isin biraan qabannee dhiyaannaa nufaana taan affeerraa keenyadha ijoollee dhiiraa ijoollee shamarranii ijoollee dhiiraa ijoolleen Oromoo jechuudha wal fuuchuu qabdi yoomiyyuu akka hin daganneen affeerraa kotti galatooma